mofini matana maja zaman garbu zaman tumudan adam ne male amane tumudan adam ne male tinas gabarre gudas gabarre bulud adam ne male hawe agare tulu hawe agare tulu maltu batayo agari male ino bini no dani halaga ni no dani kokol pabienya chismale malu ya kere sabogari bogari ba aleti gale mogori ba aleti gale khandar besgara gamna akan bos ko bagamna sutu majene dupanne mane mano mashalana na mashalana na mamagana robo kotalimna na kotalimna na migridari da gchandari miti jirto adarara jireni danari da dudigari miti ajol shabano Cidalanci se, cidalanci se, magara banane, mato kamno namne ajole, malaga samne, baralaga samne, ajre namali kamna, kane biyabane, namni biyabane ajole, minci sabale, rabu kuya di male alo to nambar, orifamena fumano. Lafti ke sidagara mirra ke sakotana ke sikenya smarada malo mirra ke sakoballa angara mada kabu rakabira be bula basas tulami ke sa mobe ganu burguram basas tulami ke sa kabe sabage sa indu panu fimale mindigara ko ke sa jiragara ke sa ini mane bambale Abbi amara di pagi nalonga keseriya jole Sirrit sena tayyib wa bayjir sirrit Alaikum salam Mutulile tole yaramte amte jarini amte jarini Akajetu namalambi ganu sanini ganu nile tole yo kalte jadi tergun intai word se tehir go takiti baliya sher ade ma kaisa yukana kaja wazama putne sama apne chisa sarari Kenya
mani uti goti mani okotangi chabu kisaniti male okotangi chabu kisaniti male nulilo na mani nulilo ni mani okotangi lambedo kisaniti male okotangi lambedo kisaniti male uti mani okotangi lambedo kisaniti male okotangi lambedo kisaniti male omale apashimala gomiya tu santu makanu bala omale apashimala gomiya tu santu makanu bala ijare randati ijare randati ijare randati ijare randati kala ijare randati ofi bakangal dari ofi bakangal ofi bakangal manu santu randati manu santu randati manu santu randati namo 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 namni shantamaa kun sheer godhi namni shantamaa kun sheer gootu malee wanni dubbatamu jiru namni shantamaa kun sheer godhi shantamaa kun sheer godhi 59 nama 60 ninu sheer godha wajja tokkooti daddafa Isoba, io ti pensi yoga, potessi tu, paccacci un sacco, potessi tu, cadello tu, amadessi tu. Isoba, io ti pensi yoga, potessi tu, paccacci un sacco, potessi tu, cadello tu, amadessi tu. Loli jannat detta, yo sirf jannat detta, afan kami se mu gurra kami nagetta, kamir kavita kehte, kavita mir kehta, sai odu abudi odu hamanu kehta, maa ke maka hin kabl hai maka wasu hin deita, maka ke nafurat hai ye maka ke nuzaketta, gaadin kanke olagi kotin tante halaga. फिर के न पकाते ही जितुन रद लगा गावी न फनु काई इंतुरे सिने गा इंतुरे सिने गा इंतुरे सिने गा इंतुरे सिने गा ओ देश तो नुरे दे का सच ताते गुगु दियत ताते रिदे इंदल दल तू इनको तू गो ताते लन तू तेरा ताते सब तू सदीने तू तू गाना गायती दबा हरी सोदू शोभा तपामी वाह सभा गोतमी का तू हरा लुब्बो के रतभा लुब्बो के रतभा लुब्बो के रतभा लुब्बो के रतभा namni jaatamaa kun sheer godhe aga nama 100 jaagalutti namni dubbate jiru io ti desingo potessi tu paccacci un sacco potessi tu cadello tu amadessi tu tirar sago dhabbe kaha irti gilaye tirti sirba bare dabbe kaha bare ni dirba jirti luini mali gersa dabe simali dubbi fokatu mali sirba in fokat wanni Umar Suleiman isna Perez Brigadier General Kamal Galchuu rawaan dubbatu deemu Brigadier General Kamal Galchuu jechuun nama waraanaati nama shinfatii fudhatu irraa nama hin barbaachifne jechuudha goota kanaaf isarraa dubbatu deema kanaafu namoonni 75 80 kun
guutuun akka sheer gootan. Ehin tole taabutu turumha bilisummaa Oromoo duubatti kan harkisee akka isii gammaa keessaa fi alatti illee socho'uu rakkisee socho'uu rakkisee socho'uu rakkisee socho'uu rakkisee. Inni bosona jiru falmataa jira ture taagattee galte galee diina isaa mokkaa bulee. Lubbuun hin baatu akka dhiiraa hin taatu diina bira seetiin hoo kadhattee harka laattu warri teessee dachaate ganda keessa gubattu warri teessee afatte waa'ee namaa dubbattu kaateessee oduu gootu oduudhaan diina mootu oduun bu'uura hin qabne saba keenyaas waan gootu uummata walitti buufti akka jibitti yootu. Kaatelo laafin baatu, kaatelo laafin baatu, kaatelo laafin baatu, kaatelo laafin baatu, kaatelo laafin baatu. እና jalqaba irratti namni barbaadu Dr. Asli fi warri Cilaalooti. warra gandummaan itti daraarte jechuudha. Aslii fi warri gaara Cilaalo warra gandummaa Kamal Galchuu fakkeeffatee warra gandummaa sikkoomandoo warra diiguu deemu jechuudha. Warra gandummaa sikkoomandoo diiguu deemu isaan kana ji'a tokko ol teennee ilaalaa turre jechuudha. Fakkeenyaaf Dr. Aslii fi warri gaara Cilaalo Saad Yusuf irratti olola bareedaa kana banan rakkoon qabu. Kan ammootu booddaratti itti dhufna. Inni jalqabaa Brigadier General Kamal Galchuu si galte akka gosaatitti yoo taate bakka fedhetti dhaalatu obboleessa kennallee yoo ta'e rakkoon qabu. Garuu immoo Brigadier General Kamal Galchuu Saad Yusufonni inni jedhe samoon ijaazaa qabsaniif bade dhiifama warri ijaazaa qabdeettanillee rakkoon qabu. Brigadier General Kamal Galchuu yeroodhaaf shinfatii ofirratti fudhatuun isarraa hin bareeddu. Akkasi koomandootitti mucaa hurriif hin jedhu tokko fa'a kama yeroo hunda afaan isaatii baala gadi hin buune kan yeroo hunda ilmaan sikkoomandoo irratti qofa haasa'u bu'uureffate jechuudha. Mucaan kun isaa fi Aslii irraa kaate dubbiin jechuudha. Inni kun Saad Yusufiin waliin qixxaatanii ijoolleen tunniin Saad Yusuf jechuun nama kabajamaa nama gaarii nama dhugaan deemu nama haqa falmatu nama Oromoof quuqamu ganda osoo hin jenne jechuudha. Kunninoo nama gooxii fi gosummaa as deebi'anii nu ilmaan warra sikkoomandoo himatullee warra maqaa balleessuu deemu jechuudha. Brigadier General Kamal Galchuu Harargeetti haa dhalatu, Wallaggaatti haa dhalatu, Gujitti haa dhalatu, Booranatti haa dhalatu. Garuu immoo bakka Oromoof hojjetetti duuka hiriiru. Maqala irraallee Gondariif Goojjam irraallee dhufe namni tokko kan nu fakkaatu duukuma deema. Kan nu fakkaanne duuka hin deemnu sii galte. Wanni isinii galuu qabu kana jechuudha. Wanti isin sikkoo fi mandoo jidduutti Brigadier General Kamal Galchuu fakkeeffattanii sikkoo mandoo adda addiiguuf wanni deemtanii jiru. Maaliif kana teennee ilaalaa turre jechuudha. Ani bultii 15 ol hin dhufne hurri Cilaaloo irrallee gadi bahee narrasaa ture. Ani gurraacha jaldeessa shaayyaa dhagaa shaayyaati akka ati jette. Garuu ammoo akka kee doomaa miti an doomaa miti. Maaliif siifi Saad Yusuf waan tokko hin ta'iniif ani siifi ija tokkotti ni ilaalu. Si galte siifi Saad Yusuf ija takkaan siifi Aslii ija takkaan ilaalu. Saad Yusuf gadi bahee gandummaa sikkoomandoo yoo hin diigayetti as deebi naa himi. Saad Yusuf gandummaa sikkoomandoo haasayatte Saad Yusuf waa'ee gandummaa sikkoomandoo waan haasa'uu yeroo hin qabu jechuudha. Yoo ammootu gad deebitee Brigadier General Kamal Galchuudha. Si galtee isa beekamaa waraanan wayyaanee keessattuu beekamaa har'a immoo gad deebi'ee waa'ee Abiy akka inni faarsu nu ilmaan sikkoomandoo akka diqqaan nu hin barbaannu warra harkaa fi harmatti murame. Atarra ani ilma leenjisoo diigaa jette waaqa guutuu bakka ati keetti hin beeku. Aliyyuu cirri bakka ati keetti hin beeku. Haajaa Damsaa Iddoo Oromoon guutuun beeyte bakka Oozil Shaashee baga dhufte. Oozil Shaashee baga dhufte isin keessattuu warra ijoollee Awurooppaa jirtunillee ijoollee
si kommandooti warra ol dhaba qabu si galte baga dhufte wazil shaashee. Kanaafuu Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu hanga Oromoof hojjete. Hanga Oromoof duula godhetti namni irraa hafu hin jiru. Hanga Oromoo irratti hojjetanitti nu bara waa hedduu argaa turre. Weellistoota Oromoo guutuu argine irratti dhufee caalaa bultumee waan dabalataa nuu kennee jira jechuudha. Kanaafuu hanga Oromoon tuni ati Oromoo duuba laaluu qabda malee nama tokko laaluu hin qabdu. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu si komandoo irraa ba'e Baalee Farsir inni Oromoof hojjeta Wallaggaaf hojjeta Walloof hojjeta akka dhaabbileen siyaasa Oromoodhaa walii galanii waliin galanii yoo waliin galin akkasumatti badheematti kaanii Oromoo guutuu duuka deemuu qabda malee dhaabbilee siyaasa Oromoo KFO, ATWO, ABO, ODF, KFO wanni jettu hin jirtu jechuudha. Kunniin hundinuu ni badan. Eenyutu sitti hafa? Oromoo fi Oromiyaa qofatu sitti hafa jechuudha. Si galte wanti namni guutu shanee wanti jedhamu lafa hin jirtu. Shanee wanti jedhamtu hin jirtu baddee jirtu. Kuni dhugaan jirtu illee tanuma jechuudha. Shanee wanti jedhamtu lafa hin jirtu. Maaliif? Shaneen gaafa obbo Daawud Ibsaa fa'a, Jaal Daawud Ibsaa fa'a Eertiraa keessa jiraatti turte. Shaneen gaafa Dr. Abiy aangoo qabate Jawaar waraana bilisummaa Oromoo irraa meeshaa waraanaa hiike baddee jirti. Wanti shanee jedhan isaa 24 haasaanis hin jiru. Waraanni Jalmarroodha bosona Wallaggaatti taafuun isaa ragaa qabatamaan. Kanaafuu waraanni Oromiyaa yeroodhaaf qabdu Jalmarroo nu Wallagga keessatti hin dhalanne. Wallagga gosummaa qabdi gandummaa qabdi warra jedhee irratti duulaa turellee warra akka Hangaasaa Ibraahim fa'a. Kanaafuu Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu ummata Arsii si komandoo hidhachiisa. Harargee hidhachiisa. Walloo hidhachiisa duuka deemu. Mootummaan Abiy Ahmed qawweedhaan hin bu'u jecha Jawaar Mohaammed qawweedhaan bu'a. Karaa nagayaatiinis bu'a, qawweenis bu'a. Karaa lachiinuu kan bu'u yoo ta'e tarkaanfiidhaan itti deemna kan jedhe Jawaar Mohaammed. Kanaafuu dubbiin Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu kanaan faallaa taate jechuudha. Nu kan duuka deemnu. Eenyu waliin deemnu? Kam waliin deemna kana isin laaluu qabdan jechuudha. Kanaafuu uummanni qocoloon kun warri akka mucaa keeroo jiru kana jechuudha. Si galte mucaa keeroo jiru kaasliif hin jedhu ka hurrii cilaalee mucaa Ameerikaa taa'eetiin afaan badu kana Awurooppaa taa'ee jechuudha. Yeroo baay'ee nu diigdanillee tokkummaa si komandoo diigdanis eenyummaa Arsiis balleessitanis warri ganda namaa ciniinullee jara kan hin lamaan. Nuyi miti jechuudha. Anaa miti. Aneen numaayyuu ciniineen beeku heddumaanuu aneen numaayyuu arrabseen beeku. Warri gandummaa namaa ciniinuu jara kanaan lamaan jechuudha. Namni akka ilmaan si komandootitti nu salphisaa tures jara kanaan lamaan. Harreen nu ciniinaa jedhan. Mucaa miskiina waan beeyne saadiisu ka ilma ofii guddifatu ka dhugaa Oromoo gadi ba'ee dubbatu. Si galte? Daandii Jawaar irra deemurraa mucaan kun guyyaa takka maqee hin beeku, dabaasee hin beeku, shiraasee hin beeku. Waa'ee si komandoo yeroo dubbatu yeroo qabu mucaan kun dubbatees hin beeku jechuudha. Wanti inni dubbatu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ni haasa'u. Oromoon garam deemti, eenyu duuka deemti. Yeroo takka guyyaa takka ijoolleen amma gandummaa nu diiguudhaaf ijaaran kun guyyaa takka waa'ee dhaabbilee siyaasa Oromoo dubbatanii hin beekan. Dhaabbileen siyaasa Oromoo garam deeman wal ta'anii jiranii adda bahanii jiranii wanti isaan dubbatan takka hin jiru. Wanti isaan haasayan maal? YouTube isaanii akkatti itti guddifatan adeemsa nama wal nyaachisanii tokkummaa si komandoo cabsanii si galte gamaaf gamana lagaa fi gandaan kutaan gooxiin qabaleen diddiiganii ofii isaaniitii jiraachuudha. Kanammootu dura dhaabbanna jechuudha. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu yoo ummata si komandoo ummata Harargeedhaa ummata Walloo Gujii Boorana akka dhaaba ufiititti of ijaaree yoo inni kan deemu ta'e duuka hiriirtan eenyummaan nu jaalate jechuudha. Yoo isin kana sababeeffattanii lakki gamanatti dhalate gaman ilaallatu jettaniitiin Oromoo irraa adda baasuuf nama kana deemtan eenyunuu isin duuka hin deemu. Eenyunuu nu duuka ana duuka deemuu hin danda'u jechuudha. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu ka Oromoo guutuuti, ka Wallooti, ka Wallaggaati, ka Gujiiti, ka Booranaati, ka Harargeeti. Si galte ka guutuuti namni irraa waa qabu hin jiru. Abbaan feete irraa waan qabdu jechuudha. Abbaan feete ka olola afaan bantu asirra deemte abbaan feete waa irraa hin qabdu.
gadi ba'i ka irraa waa qabeettu ka obboleessi kiyya Oromoo fi dalaguu hin danda'u jettu gadi baatee dubbattu afaan qabda. Gurbaa kana ammoo eenyummaa nu dhorguu dide jechuudha. Yeroo baay'ee gaddeebi'ee diiggaa teenna barbaadee jira. Nu ammootu nama wal diiguu miti. Eenyummaa keenna arsummaa teenna eenyuun nurraa mulqun. Sa'ad Yuusuf kaatarrabsitu arsummaa isaa sirritti beeka. Gandummaa isaa sirritti beeka. Oromummaa isaa sirritti beeka. Eenyummaa isaa sirritti beeka. Namatti irraa mulquu dandeettuu miti. Nu amma arsummaa keenna akka keetitti nurraa mulqiteerta jechuudha. Ijoolleen kun lamaan nurraa mulqitaniirtan. Nurraa mulqitanii lafa keettaniirtan. Nurraa mulquu hin dandeettu. Hin dandeettan. Kanaafuu Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu dubbii isaa irraa kaate nama sodaa fudhatee illee jiraatu miti. Nama gootummaadhaan ijaarame, nama gootummaallee qabu. Sirna wayyaanee keessattuu nama wayyaaneef hojjete, Oromoof hojjetuun isa dhibu. Garuu immoo OMN irratti ka haasa'ee fi OBN irratti ka haasa'ee fi ka LTV irratti haasa'ee garagara. Garagara. LTV irratti ka haasa'e kophaa, OMN irratti ka haasa'e kophaa, OBN irratti ka haasa'e kophaadha jechuudha. Waamicha guyyaa takkaatiin mootummaa kana girgireessinee aangorraa dabarsine kan jedhe Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuuti. Nuyi miti. Oromoo miti. Gaafa inni kana jedhe Oromoon kumaatamaan lakkaan warra isa duuka hiriiruuf of qopheessetu lafa taa'e jechuudha. Gaafa inni kana dubbate, gaafa inni kana haasawe namni isa duuka hiriire wallarraa ka'ee hanga Wallaggaatitti namni isa duuka hiriire baay'ee. Har'a immoo gaafa mootummaa kana qawweedhaan buusuun hin danda'amu jedhe ummanni Oromoodhaa kan kaleessa manaa ba'eef, kan itti wareegameef, kan itti haadhaa fi ilma abbaa dhabeef mootummaa kana jalatti buluu miti. Mootummaa kana ofirraa cabsuudha. Akkuma sirna wayyaaneetii fi sirna mootummaa gabroomsaa dabranii ofirraa buusanitti kanallee ofirraa buusuudha. Mootummaan Dr. Abiy ni buuti jechuudha. Hanga feete haa taatu. Hanga feete weellistoota Oromoodhaa mallaqaan ukkaamsuu, beektota Oromoodhaa mallaqaan ukkaamsuu, poolisii Oromoodhaa mallaqaan ukkaamsuu, daldalaa fi barattoota Oromoodhaa mallaqaan ukkaamsuu hanga feetaa ukkaamamtu nima baati jechuudha. Dhugaan tun. Kanaafuu warri eenyummaa Oromoodhaa cabsuu deeman, warri tokkummaa gandaa gosaa cabsuudha deemu hin milkaa'u. Hin milkaa'an jechuudha. Kanaafuu abaawoon shaneedha. Daawud Ibsaa dhaaba shaneedhaa hoogganaa ture sirriidha san. Namni kaadu hin jiru. Garuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroodhaaf Oromoon qabdu jaalmarroo qofa. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu ani dhalloodhaan hin lolu jedhe waraanni nu hin qabne jennee eenyu Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuuti. Akka uummata Oromootitti, akka dhaabaatitti namni isaan Oromoon jala hiriiruudhaan deemtu Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuuti. Abbaa feetas gaafadhu namni gootummaanis eegan isaa jechuudha. Galte kanaafuu jaalmarroo yoo hin feene jaalmarroon shaneedha yoo jette eenyu jala hiriiruudha deemtu. Yoo ammootu inni asiin mootummaa kana ammoo waraanaan hin buusan jedhe sirna mootummaa gabroonsaa Itoophiyaa keessatti filannoodhaan mootummaan Itoophiyaa hin bu'an Dr. Abiy filannoodhaan bu'a jechuun abjuudha uummata Itoophiyaa biratti keessattuu uummata Oromoo biratti abjuu guddaadha jechuudha. Abjuu bara beelaati. Abjuu bara beelaati. Abjuun bara beelaa biddeen jette akka jedhan san abjuu bara beelaati. Mootummaan Itoophiyaadha filannoodhaan buuti. Abiy Ahmed filannoodhaan bu'a jedhee Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu yoo kadeemu ta'e nu akka sikkoo mandootitti akka Oromoo Afran Qallootitti akka Oromoo Wallaggaatitti akka Oromoo Walloo kadhumaa jiruutitti uummata Oromoodhaa fiixan baasu. Kan ammoo jala sararee yoo walitti himne irra gaariidha. Bilxiginnaan gammaddee utaaltee dhimma nu dakaluu miti. Dhimmi nu barbaachisu. Dhimmi yeroodhaaf Oromoo harkaa qabdu karaa nagayaatiin bu'aa, karaa nagayaatiin hin bu'u mootummaan kun karaa qawweetitti deemuudha jechuudha. Bara marayyuu boo'icha isin kanaa miti. Waa'een Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu isiniin gaddisiisin. Jawaar Mohaammed dhimma kaleessa waraana bilisummaa Oromoo irraa waraana hiikuu hanga Jawaar Mohaammed qaanesse kan uummanni Oromoo sirriitti beeka jechuudha. Bakka sanillee hin jiru. Jawaar Mohaammed kaleessa Abiy Ahmed obboleessa kiyyaa, Lammaan obboleessa kiyyaa, Daawud Ibsaa obboleessa kiyya jedhee waraana bilisummaa Oromoo irraa bilisoomne Oromoo nuti hooggana yoo naan booda jechaadhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa meeshaa waraanaa hiike jechuudha.
dubbiin sun deebitee akka isarra deebitu tan taate kanarraa akka isarra deebitu kan taate waraana bilisummaa Oromoo irraa qawwee hiikudha jechuudha. Har'allee kana fakkaatti jechuudha dubbiin Kamaal Galchuu kana fakkaatti. Qawweedhaan mootummaa Itoophiyaatitti hin deemne jechuun yeroo Amaarriif qopheesse, yeroo Tigraayiif qopheessite, yeroo Affaariif qopheessite, yeroo Sumaaleef qopheessitetti qawweedhaan mootummaa kanatti hin deemne jechuun hanga uummata Oromoo biraa of dhabiinsa takka argamsiisu geette jechuudha dubbiin. Maaliif Affaariif of qopheessee jechuudha. Tigraayis akka argitan TPLF of qopheessitee jirti. Mootummaan Amaaraatis gara tokkoon gara dhaaba isaanii warra meeshaa waraanaatiif of qopheesse waliin akka jiru yeroo dhiyootti argitanii jirtan jechuudha. Akka isaan waliin mallatteessan akka lolli naannoo sanitti hin adeemsifatu. Keenya immoo ka bosona jirullee bosonatti reebu ka silaa hin hidhata jennee eenyullee karaa nagayaa haasa'u jechuudha. Kanaafuu dubbiin Saad Mahammad akkamitti Saad Yusuf akkamitti si garramne. Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu ka Oromoon ittiin eegu ka Sikkoomando ittiin eegdu yoo karaa nagayaatiin dide hidhannee duukaa hiriirudha jechuudha. Akka bara leenjisoo diigaa qawween hin jiru bara san. Eeboodhaan lole yoo leenjisoo diigaa dhugaan ka beektu ta'e eeboodhaan lole jechuudha. Qawween hin jiru. Uummanni Arsiidhaa ka boolla takkatti dhumeef ka wareegameef mootummaa gabroomsaa kan ofirraa cabsu karaa nagayaa wanti jedhamtu hin jirtu. Hanga har'aallee ka uummanni Oromoodhaa irra wareegamaa ture warri karaa nagayaa jedhamtee gadi baase takka hin jirtu. Mootummaa Itoophiyaa namni karaa nagayaatiin isa filanna. Karaa nagayaatiin mootummaan Itoophiyaadhaa bu'a. Abiyyi fa'aa karaa nagayaatiin bu'a warri jettee hedduu abjuudha jechuudha. Kanaaf dubbiin Kamaal Galchuu wanni Oromoo jidduutti cabsaa taate guutumaan guututti akka uummanni Oromoodhaa of duuba deebi'u kan goote kana jechuudha. Karaa nagayaatiin yoo deemuu didde booddee ammootu namni kun nama kaleessa sirna wayyaanee keessattuu nama jabaadha jettee Oromoon isa eeydu yoo uummata Oromoo illee hidhachiise jaalmarroo caala nama isa eeydu jechuudha Oromoon. Nama isa duuka hiriiruudhaaf teettee Oromoon dhugarratti yoo kan hundooynu ta'e dubbiin Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu kanaaf of duuba Oromoo deebistee jechuudha. Abbaan fedhee deeggaruu dhabu kuni qeequu mirga qaba Oromoo. Mirga qaba. Si galte? Mirga qaba. Ati shanee yoo jette mirga qabda. Qeequu mirga qabda. Shaneen Oromoof maal goota jechuun mirga qabda. Cabsuu mirga qabda. Yoo Oromoof hin hojjetin mirga qabda jechuudha. Maqalee fi Tigraayii fi Gondarii fi Gojjamii yoo dhufee Oromoof hojjete jala hiriiruu qabda jechuudha. Haga dantaa Oromoon tuqinitti. Hanga Oromiyaan saaminitti hanga dantaa baatee galuudhaa qabdutti biyya tee keessa nagayaan sochootutti kafeete duuka hiriiruu mirga qabda jechuudha. Abbaan si dhooggu hin jiru. Si galte? Kanaafuu hanga weellistoota Oromoodhaa iyyuu afaan qabuutti geette dubbiin. Waa'een Kamaal Galchuu sin ajaa'ibsiisa. Hanga weellistoota Oromoo, hanga daldalaa Oromoo, hanga qabsaa'aa Oromoodhaa afaan qabuudhaa geette. Dubbiin dubbii mallaqaati. Kuni mallaqaan nama cabsu jiran malee dhugumaan Oromoon haqa dhabdeeti miti. Dhugumaan Oromoon goyyoomteeti miti. Dubbii mallaqaan afaan qabu jiran jechuudha kan. Mallaqaan nama hunda afaan qabanii hundatti ol deebisaa jira. Argaa jirra bara. Caalaa Bultummee gadi ba'ee waan inni jedhe. Kan kaleessa hanga waraana bilisummaa Oromootitti dabalamuudhaa isaayyuu geette har'a gadi ba'ee kun bilxiginnaa faarsu jira. Otoo Wallagga du'u. Wallagga idaa eda buletti du'u jira. Ilaa eda buletti waraana bilisummaa Oromoo Wallagga keessa jiru adamsu jira. Ummata Wallagga keessa jiru dhiiga Oromoo qabu adamsu jira. Ummata Walloo keessa jiru adamsu jiru. Ummata Arsii keessa jiru ajjeesutti kan jiru. Harargee kutaadhaan garagaraa keessa jiru ummata osoo bineensa nyaachisaa jiran. Otoo waraabessa nyaachisaa jiran osoo ummata kana adamsan karaa nagayaatiin qabsoo adeemsifna jechuun hangam takka Oromoo biratti fudhatama qabaa. Hangam warri kaleessa qawwee hidhateetiniin nun baasu karaan kun jedhee waraana bilisummaa Oromootitti dabalan. Warri kaleessa bosona seene har'a immoo karaa nagayaatiin adeemsifna warri jedhu hangam takka fudhatama qabaadha. Eenyummaan tana qeequu mirga qaba jechuudha. Eenyummaan karaa dogongoraa irra namni yoo jiraate deebisuu mirga qaba. Si galte? Eenyummaan mirga qaba jechuudha. Kan ammoo gadi baasanii wanni isin iyyisiise hin jiru.
wanni isin tokkummaa namaa diiguudhaaf deemtan hin jiru wanti gandaan nama cabsuudha deemtan hin jiru jechuudha mirga qabna abbaa fedhe qeequ kan hojjete duuka hiriiru kan irratti hojjete mootu ofirraa dura dhaabbatu mirga qabna akkasii koomandootitti yoo taate immoo nama nu hojjetu jala deema nama nu hin hojjenne afoo dhaabbatu ammas taanaan mirga qabna jechuudha Saad Yusuf mirga qabda abbaa si hojjete jala deemu abbaa si hin hojjetin afoo dhaabbatu eenyummaanu mirga qaba jechuudha eenyummaanu mirga qaba afoo dhaabbatu abbaa feet shaneen oromoodhaaf hin hojjenne oromoo cabsite diina waliin hojjette jechaa jirtaniini waraanni bilisummaa oromoo kaniin kaleessa Harargee keessatti tumame kaniin kaleessa alaabaa bilisummaa oromoo fudhatee gadi ba'e iyyuu oromoof hin hojjenne oromoo irratti hojjete waraana maqaleetiin wal keessaa qaba jettaniitiin irratti tarkaanfii fudhatu jirta jibbuu jirtanii kanaafuu nama oromoof hojjetellee duuka hiriira nama oromoof hin hojjetinillee akkasumatti qeequu oromoon guutuu mirga qaba dantaa oromoo irratti Saad Yusuf mirga qaba jechuudha mirga guutuu qeequudha mirga qaba wanti duula gamaa gamanaan isin iyyisiisee hin jiru wanti duula isin bansiisee hin jiru jechuudha waraana bilisummaa oromoo irratti erga duulli kasi garramu waraanni bilisummaa oromoodha shaneedhaan ijaarame osoo jettanii iyyuu irra gaarii shaneen oromoo gurguttee osoo jettee irra gaarii waraanni bilisummaa oromoodha Tigraay keessatti ijaarame Tigraaytu ijaare Tigraay ka ijaartu ODP'dha Tigraay ka ijaarte ka dhageenne dhaabbata dimokiraasummaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa dhaadiyoo ijaartee dhageenne malee waraana bilisummaa oromoodha jaratu Tigraaytu ijaare TPLFtu ijaaree hin dhageenne waraana bilisummaa oromoodha Maqalee keessatti ijaaramee dhageenne waraanni bilisummaa oromoodha Harargee keessatti ijaaramee dhageenne jechuudha akka dhaloota irraa nu ga'etti akka abbaa keenya irraa dhaalletti waraanni bilisummaa oromoodha warra akka Elemoo Qilxuu fa'aan Harargee keessatti ijaarame malee TPLFin Maqalee keessatti ijaarame jettee hanga maqaballeessa kanaa geette ati suuraa Jaalmarroo fakkeenyaaf narratti ilaaltee shaneedha jechuu dandeetta namoonni baay'een suuraa Jaalmarroo ni godhatu jechuudha shaneedha jechuu dandeetta garuu hanga kijibni hangana geettu takka jechuudha waraana bilisummaa oromoodha shanetu ijaaree yoo jette shanee wallaggaatti ijaare ummata wallaggaatti ijaarete yoo jette fudhatama qaba jechuudha ummata ganda takkaatti keessa jira akkuma itti san fudhatama qaba waraana bilisummaa oromoo namichi tokko fa'a namicha bantii fufaa jedhan tokko fa'a jaarsa dullacha waan inni haasawaa asirraa mataa nu dhukkubse jechuudha dhugaa isinitti himu waraana bilisummaa oromoodha TPLFtu Maqalee keessatti ijaare itti jettu warri akka Elemoo Qilxuudha warri kaleessa alaabaa bilisummaa oromoo waliin Harargee keessatti warreen afran qalloottumanii gadi baasan kana eessa keessattiin bantii fufaa Ameerikaa teette waraanni bilisummaa oromoodha TPLFtu ijaareette TPLF ka ijaarte nu dhaadiyoo dhageenne jechuudha dhaabbata dimokiraasummaa uummata oromoodhaa dhageenne warri kaleessa Mallas Zeenaawii tumee gadi baase OPDOdha jechuudha warra dhallee dhaabaa nafxanyaa jalaa ba'uu didee warra siidaa nafxanyaa dhaabu kan warra nafxanyaa gabbaru kan warra hixaana aarsee masaraa Minilik keessa taa'ee Minilikiin gabbaru kana malee waraana bilisummaa oromootii miti jechuudha hambaa waraana bilisummaa oromoo hanga nam tokko deebitutti oromoof hojjetuu dhabdee wanti ilaallu wanti nu dakalu takka hin jiru waraanni oromoo yeroodhaaf qabdu waraanni oromoodhaaf lola jedhanii eegan eenyu yeroo baay'ee isinuma gaafan eenyuun qabdan amaarri gimboo sabaa qabatettanii haasaytan eenyu qabdanne eenyunni kanaafuu waraanni bilisummaa oromoodha TPLFin Tigraay Maqalee keessatti tumame kanaafuu ka TPLF jechuudha ka Tigraay keessanii miti waraanni bilisummaa oromoo keessanii miti siigalte shaneedha shaneedha kenna shaneen fudhattu wallagga duraanuu zaranyaa dheettanii dhiiga keessaniyyuu arrabsaa turtan kana ni beeynaa jechuudha kana akka isin oromoo irratti gadi tumamtanii baatan akka diigaa oromoodhaa barbaaddan ni beeynaa jechuudha kanaafuu wanti caalaa bultumeefaa wanti wallistoota oromoodhaa nama na ajaa'ibsiisu wanti Birgaadir Jeneraal Kamaal Galchuu nama na ajaa'ibsiisu wanti Abiyyi Ahmad nama na ajaa'ibsiisu
wanti Lammaa Magarsaadhaa nama ajaa'ibsiisa. Kuni waan kaleessa jiru. Kuni waan Oromoo kaleessa har'aa miti gaafa gobanaa daacee irraa kaasee ilaa irraatittu Oromoon akka wal gurguru. Akka darguun Oromoo ta'e. Si galte kanaa miti warri Itoophiyaa tana bulchaa ture akka Oromoo ta'e. Akka Oromoo wal nyaattu kana seenaanuu himaa jira jechuudha. Oromoo wal gurguruun har'aa miti. Durirraa si galte wal gurguruun har'a osoo hin ta'in kalerraa. As jalaa bahi. Afaan bantu as jalaa bahi warri gandummaan hidda itti godhatte utaale as jalaa. Nabiil atillee baga dhufte. Nabiil atillee baga dhufte. Baga dhufte. Ka gandummaan sirratti daraarte. Ka Gujii ka Booranaa. Ka Kulloo Jimmaa. Ka Girrisaattu as jalaa utaale. Dhimma si ilaallatu miti. Dhimma Kulloo ilaallatu miti. Kun dhimma Oromoo fi Oromiyaati. Kulloo waan ilaallatu hin qabu. Kulloon dabuubitti deebite jechuudha. Kanaafuu as jala deemtee wanni nama arrabsituuf hin jiru. Kulloon dhimma Oromoo fi Oromiyaa keessaa harka hin qabdu. Warra akka Qeerroo Gumaa fa'a, warra akka Yaayyaa Bashiir fa'a, warra kana jechuun ilmaan Jimmaa qulqulluun. Kanaafuu ani Kullootti haasa'aa hin jiru. Ilmaan Jimmaa qaqqaalitti haasa'aa jira malee. Girrisaa waan ta'eef hin jirtu ayyala fiidee jechuudha. Ani Kullootti haasa'aa hin jiru. Girrisaa fi ilmaan qaqqaalii warra Jimmaa ijoollee shanan gibe warra akka Qeerroo Gumaa kan inni itti dubbatu jira malee ani wanni itti dubbatu hin jiru jechuudha. Kullootti haasa'aa hin jiru. Ani waa'ee Kulloollee dhiisee jira. Ilmaan Jimmaa obboleeyyan keenna dhiiga keenna warra Maccaati. Si galte gosummaa walitti qabna, Oromummaa walitti qabna, isaan kun dhiiga keenna jechuudha. Si galte dhiiga takka walitti qabna. Kanaafuu ani ka jechuu deemu maali? Ilmaan Girrisaadhaatii fi ilmaan qaqqaaliiwwan Oromoo kutaa 11 dubbiin isaan ilaallattee jechuudha. Dhaaba kamuu jalan deemin. Walaa Kamaal Galchuu, walaa Daawud Ibsaa, yoo barbaadde Jawaariyyuu, yoo barbaadde Kafeetayyuu jalan deemin. Jawaar ni bada, Oromoo fi Oromiyaan sittafti. Daawud Ibsaa ni bada, Oromoo fi Oromiyaan sittafti. Itoophiyaa yoo badde Oromoo fi Oromiyaa keessatti hafta jechuudha. Eenyumayyuu birattuu ni hafta. Oromoo fi Oromiyaan ni hafti. Uummanni Oromoodhaa duguugamee nuum. Miliyoonni 20 yoo dhume miliyoonni 30 lafatti hafa. Abbaa feete dhaabbileen siyaasa Oromoodhaa isin goyoomsi jira. Tamuyyuu jechuudha. Dhaabbileen siyaasa Oromoodhaa tun naaf hojjatti, nuuf hojjatti, nuuf miidhamti, nuuf deemaa jirti, nuuf dararamaa jirti yoo jette eenyumayyuu namani. Eenyumayyuu yoo naboota. Eenyumayyuu bakka feese ta'e ka Wallagga keessaa bahee haa ta'u, ka Arsii keessaa bahee haa ta'u, ka Harargee keessaa bahee haa ta'u eenyuyyuu namani. Namni ati amanuu qabdu Oromoo fi Oromiyaa qabdu. Tokkummaa qeerroodhaa fi tokkummaa daldalaa, tokkummaa barsiisaa, tokkummaa qonnaan bulaati malee dhimma dhaabbilee siyaasa Oromoodhaa nuuf hojjetti jetteetiniin Kamaal Galchuu jala fiigaa, Daawud Ibsaa jala fiigaa, Kaafaayoo jala fiigaa yoo jette qiletti baduu deemte uummata Oromoodhaa. Baabura qabsoo Oromoodhaa kan kaleessa Abiyyi kararraa maysisan akka ta'uudha deemte Oromoo. Dhaaba tokkotu na deeggareette jala yoo fiide baabura qabsoo Oromoodhaa kararraa maysite akkasi taallee gadhiifte jechuudha. Kanaafuu ka ati jabeessuu qabdu qeerroo Oromoodhaa miliyoona 5 olii ka Oromiyaa keessa jiru ka kaleessa miilli irraa cite ka gurri irraa muran ka osootumaan gurri diwde ka osootumaan harki irraa cite ka osootumaan miilli irraa citee mana deebe ka akka Kafaaloodhaa si galte ka wareegame ka akka Mustafaa Huseen faa ka ilma ofii dhabee tiniin addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Ka akkasii malee ati Kamaaltu naaf qawweedhaan lolaa, Jaalmarootu bosona as bahee maal lolaa, Daawud Ibsaatti yoo naaf booda qawweedhaan lolaa, Kaafaawootu qawweedhaan naaf lola jettee dogongoran deemin. Tokkummaan ati jaaruudha qabdu qeerroo Oromiyaadhaa qofa jechuudha. Qeerroo Oromiyaa waliin tokkummaadha jabeessuudha qabda malee dhaabbilee siyaasa Oromoodhaa wanti isin dhaam. Dhaabbilee siyaasa Oromoodhaa takka namanin. Weellistoota Oromoodhaa takka namanin.
warra kaleessa mallaqaaf gadi ba'ee sirbaa ture jechuudha. Guutuu isaanii ni beeku. Argaa jirra jechuudha. Kuni nuyi miti karagaa fi bahii jara mataa isaanii. Warra akka kaleessa Haacaaluu Hundeessaa, warra akka Caalaa Bultumee hanga qabsoo bilisummaa Oromootitti dabalamuu ga'e. Warra meeshaa waraanaa qabatee bosona seene. Har'a mootummaa gabroomsaa kana faarsu jechuudha. Otoo ilmaan Wallaggaa dhumu, otoo Walloon dhumtu. Kanaafuu dhaabbilee siyaasa Oromoodhaa kamuu amantee uummanni Oromoodhaa sammuu ta'ee hin dhamaasin. Daldalaa kee jabeeffadhu. Abbootii qabeenyaa kee jabeeffadhu. Qeerroo kee jabeeffadhu. Barsiisaa fi barataa kee jabeeffadhu. Bakka jirtu gaafa rakkoon si dhufte ol ka'uudha jechuudha. Kanaafuu dhaaba kanatu anaa dhaaba san jala deema. Kaafaawoo jala deema. Faayidaa akkasiin qabu jechuudha. Kun hanga ammaa wal hin taane. Dheengadde kaafaa godhattee walitti dabalamtee har'a ammoo gargar facaate. Har'a ammoo maqaa wal balleessaa jirte jechuudha. Sii galte? Kanaafuu namni illee baay'een seenne nama 200 qofa. Ani nama 200 miti. Nama baay'een isin eegee ture sii galte? Maaliif akka haaree dhufetti hin taane nama baay'een isin eegee ture. Nama hedduu. Sii galte dubbii baay'ee garaa nama qabdutu waan jira waan ta'eef nama 200 oliin isin eege nama 200 nama guddaa miti. Baay'ee diqqaadha namni. Ijoolleen wal jalaa sheer hin goone haga ammaa namoota baay'ee miti ka sheer godhu. Kanaafuu hin xumurrellee garuu እና አቹማኑ አኔ አረባኒ ሚቲ ወለጋ አረፍሴ ጉጂ አረፍሴ ቦረና አረፍሴ ወሎ ወለጋ አረፍሴ ቲሚቲ ዩቲዩብ ኪያ ወለቡማ ኦሮሚያ ሾው ጀዳ አቹማን ሰብስክራይብ ቲና ጎዳ ሲሪን ጀዳ ማሊፊ አረባኒ ሚቲ ዩቲዩብ ኢለ ነምኒ ከጉዲፈቱ ወለማ ገርጋሬቲ ጃላላኒ እጆለ ጅማለ ካስኬ ሰርተን ቀቃሊ ወሪ ዲገ ጅማ ቁልቁሉ ቀብደን ከወለጋለ ካርሲለ ካራርጌለ ከጉጂ ከወሎለ ወሪ አስጀል ይርተን ዩቲዩብ ኪያ ወለቡማ ኦሮሚያ ሾው ጀዳ ሰብስክራይብ ትሮንሳ ኢስኒን ጃለዳ እንጌስኔ እንጥሙሬ ነምኒ ዲቃራ ነመዲ በለመረቲ ባየን ቀበደ ዋን ዱፌ እትገይሱ እንደንደነቹ ሰገሌነ ዱዴርቲ ቡልቲ ቆደሸን ታየ ዱፌ ገልገለ ኢስኒ ዴቢያ ማሰላማ